السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله. الله الحمد لله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أعزنا الله بالإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمتك بجماعة قبرة ربي كان دبرتو تاتي في كان ديرا ميخوتا دوبغا yaada waa hundaanuu gara hundaanuu jechoota gara hojii irratti jijjiiruudhaan tumsa rabbiif jecha daandii sirrii irratti taniin isiniif taasisu irratti tumsa naaf taasisaa jirtan akka malee maqaa rabbii keessan kabajamaatiin akkasumatti maqaa rasuula keessan kabajamaatiin akkasumatti maqaa keessan kabajamaadhaan dargaggoo fi shamarran keenya babbareedoo hawwaniif manguddoon keenya babbareedoon akka malee galatoomaa jechuu kiyya. Meegaa ni haasoyna yeroo haasoynu afaan amaariffaatiin obboleeyyan qabna, afaan oromootiin immoo of qabna. Nuti afaan beekuudha qabna, afaan kamuu beekuudha qabna. Muuxannoodha waan ta'eef afaan wanni beeynuuf afaan riskii guddoodha, qaroomina guddaadha. Eenyumaanuu walii galuuf keessattuu afaan arabaatii fi afaan ingiliffaa afaan keenya irratti dabalatee biyya teenya keessattis afaan amaaraa dabalatee akka malee irratti xiyyeeffannee gara filmii garagaraa laaluudhaan dishiinaroota dubbisuudhaan laal miidiyaan fayyadamuu beeku yuutuuba laaluudhaan afaanota garagaraa dishiinaroota garagaratu isinii jira. Abbaan beekumsa barbaade miidiyaa irra guutuudha. Abbaan wallaalummaa barbaade miidiyaa irra guutuudha. Rabbiin